ما جرو خانه هند صباح لغاته فولا خيتي لا لا مي بيخما نمو اتيو كونفيدنسي في فتا من تمما اكسيسا قباته فيديو بي هندنا ما زلا فيديو بي جچو جروانته فيديو اني بار جرا بر بكه جرا فيا كبدا بار جرا ني تركي نوسلين نانت ني جوم بكه جرا بكه بكتي ندر باني جراني فيديو بوندن ديسو چو نتين تولي فيديو نان यार तो वीडियो जी करमा आते इतने कैसे बर्बादना No anu anu matan jen male an video bo tamam ta waru manni jen ni mani comment ni garta ni misnis यार ये वीडियो हमने जिम पे नहीं रू अरफात इस अगले जी नहीं भी खनी जान तुम 12 रन जिरे نم جالب ساسو دي رسم بربادو اما جچو شكريا خيسن نگي شكريا انكي سنجرتو دفتور فناني كاردي منا كي مانا گي سي مسرجا قبديو قبات ساباتو سسني چاسو دي رندو عرفاتي السلام عليكم لبو وعليكم السلام ماني بقربا بانغالي ما سي اي دي في دوخي انا متي خسر راجع في غلط انا ما لي ولا تعدي يكن نمن اولين کا مال جو راي انا شكريا هذا سي غرباتي وفنفتير بيجي دي انا غراك بني بي تلا لنجي سدي تلا لوكي غراك بي چودا يو مي قايمت يو اني سر دي مكه قديم والله لازم ماني افسا قنات يو قديم بوش نسر بو زي سي Arafat rage wal takkan sima Arafat wan takkan माइक का यो जना बर्बाद नहीं थोड़ा batawani syukriya ops me cara raso na dokter na olgal ta ops syukriya na opsi kabona no kuno da media khasila media kana hoggone kum to kotabu hoggona media guddanu dubbanne ni dubbattati carrasi khanna dokter na nagal chime sabona namni tokko dokter na nagal chada Arafati satau dokter ibnani satau syukriya satau Arafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. जालिम सा Dagepat ओए जालिम सा ये लगे बड़ा लगे डॉक्टरा अरफात शुक्रिया हुंदी गैसनु नुहुंदी नु हरर गेदा ताते हुंदे वलमान गोलमना मीरे कैसन सेनिना शिराज वल रंकाइना वल यो दुरान ले आरा वल कबातन asin timmo ka baja wajjaso lagi sani wal diban atta wal goru ninjirtu sigalde akasita so mal tu gusem yo wal debisa etefo vijale Ya, oke, yo sama kan busa saatnya bitu rakon kabdo ni debiti yo ammo firra kubak abate wansani amma namni nuti magara jara barbanu namni raga kabu do fejira isi yo fete debiti yo fete jala te rakon kabdo terisa ise sama kan si debisa debitu etefo biya dake sabona ya dake etefo oh dia koin harga ka baos oke aye Arafat ol debi yo zala jirate yo wan ummanni sinjo kana firra kubak abate male yo dhugumaan ummanni kun kijiba sirra kaa jiran ol bayti dhugaa kee falmad ol bayti dhugaa kee dubbadhu bakka ummanni jirutti bakka ragaa qabanitti bakka isaan ragaadhaan dhufanitti lakki ragaa hin qabdani jedhi ragaa keetii itti fitadhu isaan kijibsiisi yoo ulfooytee jiraate immoo ummata miidiyaarraa nu gabbuusaa jii lakkoofsa keenya qabda nambara keenya qabda na gabbuusaa miidiyaarraa jedhiiti suutat achi garagalchinee akka afaan oromootti sirra achi qabna yoo ammoo maqaballeessii kijibaa doktor ibnaan shukriyaan sirra kaayan amma fuula kee duratti sii gaafanna oromoo wajjin naamani wabilaal kariim amma fuula kee duratti sii gaafanna afaan oromooti ammoo ulfooytee jiraata taanaan ummata dura wanni isaa qalluuf hin jirtu lakkii nagabbuusaa jedhi obboleeyyan kiyya nagabbuusaa jedhi si gabbuuf kanuma dhugaan jirtu okay shukriya doktor ibnaan carraa kannaa doktor ibnaan banat Ayem. okay miciyoo tana haakima geesseetiin jiraa at jettee ati akka ammoo haakima geessee garaa qabdinaan jennaani fuudhee mana fatee deebisee jette ragaa itti mana haakimaa geessite kaardii itti mana haakimaa neete ni qabdaa Habibi manakima geessuudhaafi na dura geessa manakima na dura geessinee jirraa janjarri. Anammoo manakima kaniin geesse farmaasiidhaan immoo jara sun tuutu waan itti maran bitanii fidanii mana kiyya kanatti maranii waan itti fichaan maran jechuudha. Fidanii asii maranii ilmoon itti hafuu beeknaan asitti maallaqa gurbarraa fi najaanii na biraa deeman fatiyaanii fi gooddanyaan fatiyaa asitti na bira dhiisanii deeman. Ani eegas booda ammoo amboolis xaabiyaa si geessa ilmoo namaallee maallaqa isaan yoo barbaadde immoo
galteetti rakkatta yeeni jechuudha. Fuudhee firraa mana fatiyaatti deebisee jechuudha. Kanan goone isaan jaanii dhufanii quraana rabbiitiin haa kakatanii anammoo gisee san ittiin qaxxama. Isaan muslima isaa quraana fidanii haa kakatanii anammoo ittiin qaxxama. Kiyyibaa irra keessa galee kaan olii gad deemee waan naasa'uuf hin qabuan. Yoon anis intala dhalaati dhageeffadhu jaalibsaa. Yoon kanin Arafaatira kaawutee hee nam isaan dhufanii muslima quraana rabbi viidiyoo ba'anii quraana rabbi kakatanii qabatanii yoo kakatanii marrajaa guututti isiniin garsiisaa jechuudha. Sanirraan immoo maafuzaan ta'eeda mana Mariyam teessee soba mucayyoon hin qabdu jettu sagalee guututti tabayaan Harargeeti sheer gootee isiidha mataa isiiti. Maafuzaan mataan isii maal jaanii kookaa fi ambasiliil ergiteef jaanii jarri san dhufanii yoo nutti nimne jaan Shukriyaan garaa qabdii ol galchaatii kakachiisaa gaafadha. Fatiyaanii fi gooddanyaan Fatiyaa akkas jaanii nutti manii jechuudha. Yoo kun hin jiru ta'e Shukriyaa ol galchaa anis intala muslimaatiif viidiyoo weetiif quraana rabbii isinii qabaddaa jechuudha. Khalaas. Okay, Shukriyaa illee dhuftee galatoom ulfaadhu waan isi gaafadhu waan itti maraaramtee ulfasii raggaasisisan ni qabdaati. Isaanis suuraa kaafatanii anis suuraa kaafadhee qaba. Siifin erga keessaan kottu WhatsAppiin. Hayyee asumarra nu barsiiftaa unaan ergini. Hayyee Shukriyaa waan irraa beektuu fi waan qofa qabdu dubbadhu. Ani wallahi kuno sabboonaafuu ergeera mazrajaa guutuun ergeef sabboonaadhaaf amma jechuudha. Ani guyyaa duran dhalatana chifuunuun ganama jechuudha. Halkan fuunee sabboona dawwalee sabboonaa keenya kana sabboonaa nambara isaaniin qaba. Ichi booda nambaasinaadhaa jettee sabboonaa kunoo nu bira jirti nambaasinaa jettee. Katte nu dawwalii asi bira jirra. Waan fete gootee jechuudha. Ani keessan jiru hin jeen jechuudha. Ijoolleen dhiiraatu baay'ee jira ture ishii ijoolleen gandaa jechuudha. Mana mustariyaa san. Innaa ichi booda Shukriyaan guyyaa san si dawwalte moo sittiin dawwalle jaan gurra isaanii irratti itti himeen sabboona. Laal Shukriyaa obsi. Siifi Arafaatun faan wal lola ni qabdanii. Abadan wallahi laadiim ana Arafaatiif nusuulallee baxaamiti kunoo Arafaat baxaamiti mee Shukriyaan wal lola naa qabdi haa jettu ani ijoollee aarsiisan irrattu baxaamin lolee jechuudha akkamin lubbuu isii fajjeesisiiftan jeeni mucaa Bangaalee ka poolisa yaamuu deemu wallahi laadiim sossobee waan barbaaddu sii kannina poolisa wanni daamtuuf gurbaan mataarra nu dhaabbate mustariyaa irra dawwalanii adoo isiin hin beeyfatini ani makiinaatiyyaan dhaynee uchiyyuu. Makiinaatiyyaan dhaynee mana san jechuudha. Yaani adoo isiin hin beeyfatin dhaynee. Laal ati nama garaa hin qabu jettee yooniif intalti tun intala dhalaati. Nama akka keetiiti. Waan kana yoo kijiba irra keessan boruu atilleen ulfa isiin feete kana ulfooyta. Dhugaa rabbiin isinif beeku san. Haqa rabbiin si itti kakattu san malee jecha tokko akka keessan goone. Shukriyaati. Wallahi lazim wallahi jaalibsa qasam billah. Ani abadan wallahi ilma namaatiif jeetis niin inkijibuufis hin ta'u. Wallahi lazim. Ani namuna hundi isaaniitu na beekan. Yaanis yoo himumaaf mustariyaan yoo siif dubbatteettan fidaa warra ajiman warra Shukriyaan inkijibdi jiru hunda isaaniitu fidaa dhugaa dubbattii gaafadha. Bayaan isaan Arafaat hin dubbisee meta kaawus. Arafaat. Indaga. Okay, akkana jechaa jiran kun ni dhageessaa. Ragaa ni qabnaa. Ka isiin Yaara dhageessu ni dorgi ni dhagama. Hunda harkaa qabnaa jaan. Ati kanaan maal jette? Okay. Antanaa jedhee waan takka tiffichi takka laal tiffichi takka waan takka ta'u kanaa jedheetillee dantaa takka illee qabuuf kana beeki. Ani Arafaati kanaa miti wanni kana caaluu dhufe daqiiqaa shaniif hamilee kiyyafe qalbii keenya cabu kana beeki. Okay. Eenyuyyuu Arafaati mataa cabsuuf qalbii cabsuuf warabbal kaaba galabbatamee kana mataan dhaabbata malee waan godhuu hin danda'u kana beeki. Arafaati tiyya mataa cabsuu fi yoonii fi laala wanni si gaafatu jiru. Maal barbaada siin jedhee bar dhagaartaa? Dhageeffadhu sitti majaalibsaa. Kijibaa isaa ta'u waan barbaade haa ta'u.
Arafat Dubai akka seerri jiru ni beektaami. Ati nama qaamaa qabuumi. Nama yoo dhaggeeffatu sitti himaa jira bar wanni barbaade siin jedhe bar nama kuma jaatu jira jechuun nama afaan Oromoo beeku. Wanni barbaade yoo dhufe ani jabduun talaati. Gaafa sheekiin fiqeesin raasii miidiyaa irraan galle. Abadan neebar wanni akkanaa isii kana caalu yoo dhufe qalbiin xiyyaa fi wanni takka wanni hojjetu bana deebisu hin jiru. Normal no. Sa. Normal no. Tinna kooti waa'ee kiyya keessa hin gadiin. Obsa bayaan obsa. Arafat obboleetiti. Siin jaaladhaas siin kabajaas. Akka nama tokkotti. Abbaan niin beeka jaalibsa. Abbaan fade ila lafee lafatti hafa malee namni lubbuyyee macaacabsa lubbuyyeen waa godha lubbuyyeen xiqqeessa jedhe warabbal qaaba kana galabbatame hafa malee waan godhan kana beeku. Abbummaan takka waan godhuu hin danda'u. Arafat na dhaggeeffadhu. Nam tokko waa si godhuu hin danda'u. Dachii si jalaan maran, samii si jalaan maran bakka jirtuu fi samiin teeti. Dhaggeeffadhu. Bakka jirtuu fi samiin teeti. Of course. Silaa waa si godhanii isaanuu fuudhanii siin deebisan waa si godhuu hin danda'an ni beeyna kana. Afaaniin jecha jaan malee jechi namaa dhiiwwanni ta'ee jechi namaa maxxannee ta'ee sitti maxxan. Afaaniin har'a akkas jedhan. Ammoo waan tokko jira Arafat. Yoo wanni ati isaan jedhantu ati qabaatte borganama waan ifiin dhuftee dirree baatee ati itti rakkatu.